Dirree Dimookiraasii bal'isuu fi mootummaan sirreeffamtoota seeraa murtee addawaayitiin gadhiisaa jira. Bu'uuruma kanaan dargaggoo Addisuu Bullaallaa fi Sheek Jeelaan Adam mana amala sirreessatii ifama mootummaatiin isaaniif taasifameen yommuu maatii isaaniitti makaman qaamolee hawaasaa adda addaa godina Gujiitiin simatamanii jiru. Oduu Jigsaa Taklee fi waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Gujiin erga buzoor qolaan akka ta'utti qindeessee jira. Hunda caalaa Oromoon tokko ta'a yoo deemu wanta laallamaa jiru guddaa waan ta'eef ammas tokkummaan keenya haa cimu. Nutis akka mootummaatti gaafii uummatni nu gaafatu tokko lama jennee hiikuudhaaf qophiidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa addunyaan yeroo ammaa kana maalirra gahee jedhee hubate qabsoon uummataa maalirra gahee jedhee hubate dimookiraasiin uummata Oromoof kaayoo jalqabaati kaayoo diiti jedhee hubate haala kana waliin of simsiisuu yaaliin godhe natti tolee jiru. Namoonni tokko tokko gara uummataa deebi'anii jiru. Uummata jalaa dhageeffachuu jalqabanii jiru. Uummata jaalachuu jalqabanii jiru. Tokkummaa uummataatiif wareegamuu, tokkummaa uummataatiif gatii kanfaluu jalqabanii jiru. Kun waan baay'ee cimeetti fufuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma duraanitti qalbii isaanii, afaan isaanii, dalagaa isaanii tokko Rabbi haa godhu.